Sheikh Tajuddin Kadir Qadi Sharia Oromia gara waltajjit hamil الناس مدى Sheikh Abdul Jabbar hamil gara waltajjit الناس مدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قارد ونمرتو كفاتما هكولاتما شاباتما كاتي أسجدت mana murti syariat dargaggeeyni kenna malafuudhan hajamne dagatuun isaanii dhiifama guddaa isaanii godha mana kana namni martuu hin hanqatu qeetti haa hidikaa godhatu waajjira dhaqee haa godhatu qaama abbaa amantii nikaa hasan qara'u bira dabruun hin hafu sunnatallaahi fil ardi walan tajida li sunnatillaahi tabdiila mataatet maqalleen dagatamee wallaalamee sunachumaan dhiifama lamuu akka isin hin baranne daraggeessi keessa waltajjii qaadota yoo waamtan maqaa ima dhawaa homaan ta'u balaan hin bu'u dachiin hin cittu Itaaliyaa keessa uumame 1935 beekumtii kennee fi mootummaan Itaaliyaa ka biyya keenya yeroo muraasaaf qabate amma immoo waltajjii qaadota 5-6 keessatti argaa jira dagattanii kaabiroo maqaa dhooftan namatti hin dhagahama indoma moitii waamteellee maqaa dagatuun immoo talamuuti badiilamuuti isiin dhiifama ta'amma asitti waliin nu qabdaniifis seenaa afaan watee dagatara koon jiru kabiroo ka'anii jiru yeroo duraatiif for the first time dargaggeessi akkana bareedu kun waldaa akkana maqaan isaa namatti tolu kun yaa tokko waldeenni kun waa lama qaba aan olee yoo jedhu waan biroollee nu yaadachiisa gara Oromiyaatti yoo deebine aanna yoo jedhillee qabeenya Oromiyaan qabdu nu yaadachiisa asirratti wanni ayyaadadhe Banii Umayyaa keessatti zamana Banii Umayyaanii mootummaa wayii jirti mootummaa san mucayyoo wayii hiyyoomattee jaarsan walii kuuka'anii nu warri qaadii kun beeka waan kana qaraana waan ta'eef walii kuukaanan kaatee malika biyya bulchu bira dheete aydhaani eenyu ati jedheen dabanyaa yoo san balbala eegu waardiyaan ana ukhtal amiir jette obboleettii malikaatennaan namichi immoo ka eegu kun akka maliikni obboleettiin qabne hin beeka oluma deebi'ee imra'aa fil baabi tadda'i annahaa ukhtak jedhe imra'aa fil baabi taz'um annahaa ukhtak adkhilahaa jedhe mucayyoon takka obboleeyyummaa teessan himatti ulaa jirteennaan seensisaa jedhe hin seente ati obboleettii tamii jennaan ana ukhtuka li aadam jette ana ukhtuka li aadam jette ana obboleettii teeta aadamiin obboleeyyummaa taanette asliidha jette mamittiin beeytudha maal barbaaddaree amma jedheen ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر مزار لأجله وقفت أنا وزوجي على باب الطلاق فهل عندك شيء ليوم الطلاق فهل عندك شيء من يوم الطلاق ما عندك ينفد وما عند الله باقي هي كوان كنا مال سنفكاد أنا أبوليتي تنتيتي أنا فأبا وركي اللي هلا من مرتي شريعة دابتا جرى والهيكف نما أكاكيتي إرتي هيوما وان تاتي حق إسين حد أوفتوهم بيتو نتي فكاتا وفي أنا أفجارسكي يهلا بالبلا من مرتي شريعة الرهيكا دابتا جرى واني سبير جروكوني هندوما واني ربي بير أولكاية هندومو ميما نتي كنتا جتة كافي تولتبه كان تلتي جابتو جنان عيدي جريد اتدابي جريد اتدابي صدف اللي اتدابي جريد إن في الإعادة إهانة ومزلة لي لعلك فهمت قصدي
yoo ira dubbii tana deddeebi hiyyumma madhaadhessaa oole diqqeenna keessatti argama yaadin kiyya sii galee natti fakkaata jette jennaan maal jedheerre amiirillee jaba 10,000 gaalaa kennaaf 10,000 hoolaa kennaaf ومن المال فوق ما تريد ما عندنا ينفد وما عند الله باقي جرين الله كما هغنا مليون الله كيلا كي وان نبير جرو هندما وان ربي بير جرو اكما تيت هندمو كناف جره كوان عربات آدان أرسي أكريف أبان غدا جريتيو كدا أكناتف غرغارس أكناتي كان حديث ثاني منو بيتو يسي حديث أكبا كتان كيل يو أرجمتنا مكاسو برباد أبا سورة جناني وانجرو أرجولن صاحب النبي كينان دوين أسمون چitte كينان جينان تان كينان تون سمو جيت رزقين دوين أسموف چكيلي تا أجنين ور ربي تتجانن نهورا أرجان سري جانتا ميلا مرغاتين كراج حديث نكون صحيح أفان أربوتي نبوت حديث صحيح رواه أبا سراج حديث نكون حديث كاكو ديسيش حديث رواية بروكيسة تمو أرجان كنت ديكاتا زنبيلي دوينان أرارا مجد ربيلي نمني دوين أومدور فولا بدا دوين رسول بغا جبني أدا وأرغتنا ملين هبتو كأكسي تكتيتي قبتو نما أصلي أرسيلا في ولد غافة درا شهادة لين كبتو غافة دعاء يا ربي شهادة نوكل أكا شهادة كبنوف أكا أرجومنوف شيخ محمد أمين نمني بيكا يون مدورة دبتي وانا جلا فيت عنهم بفني آيان نري بسان هلا مقالا هندت فنفمو قبجن أمسون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان سن سلا أدوبا كندت برمت بريدسين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا رب الله طوبى كان بيكا سيدنا عيسى عليه السلام باي دبي كان إساق طوبى يجون مال إني جري طوبى ما جتشو يا ربي مال جنان شجرة غرستها أنا بيدي مك أنارك كيان نابج دي ربي تبشان إسي من تسنيم تي تقبن إسي أكا إيغانا كافورا جالا إيغانا بريد تطعمين إسي أكا زنجبيلا جرد تأكسي إنو كل من يا رسول الله إيجا جنين ربي انقافنان محمد إفتاتي وانسو جدين نبي محمد إفمت إساتو درتا إيغا سي أنبيان برو أرغتين سن اللي أرغتوف أرجومون والدا أكنا بريدو كان براد آباتشون شباب متا قراچا كان كاغيزي سلا أدو أكا أما نمني تكنولوجيان أما إرجرور را بكا بروتت أرغمون مالي لك حواسكي غرغارا حواسما كان غرغارون نرجراتا هي سهركا قبا حركا قليي غرغارا جدي رابطه كان نوتي أبوني نوتي ور بي علات بي أمبلي ديمني واجان أگر كن برد آباتون نرجراتا چو بربادت أمني كأنك على جرو كبي يجرو اللي نتن ديمنا نوبو كأي أمني كأنك كبي يجرو كبي على جرو اللي أسر راك دبر سن أكا بوتي أمانتيتت أكا حواسا بي يكناتت أكا دلتا أورميا كيسات دلتيتت أكا ركين هند إجان أغر رد خيري دران على كأني عربوتا مزيدا نو إجارة إيلا نو باسا حركا قليي نو غرغارا جنو سن نمانو لكن غرغارا جنة حواسني كأنك ألاف كيساتو أبان كبينا والدا كان وجد آبته أكاونتي أسرت براي كان لالي أكا إسا غرغارو يجون أف غرغارو أكته ويا قياما نمني غادي صدقا إسا جلا أكد آبتو صدقا أردكنا نجلا ويا قياما غاف أدون أكا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نتيمت تاكونا ما كالوفتسان صدقات نجلا آبان نوانتف وان أردكنا نبروه هاما نوانتف حديثة تكوشي محمد أمين الرار أجي كالتين أفاين رار نجي نوان يوتيوبي إساني هردفوف نمشي تكو دو إسان دعوا قران اتروفه إسار وفتنان آخرة رفه جري جران آخرة متنا نركسي يومي مال آخرة را أغرتنان وان أسد دلغتني دي ممالي هما دكسان انجراني جري جران هجين
asuma jirti waan asit dalagatan san yoo akhiraadha kan argatan malee qabritti waan argan homa asit dalaganii jedhan sirri maraattu miti namichi likkii malee hayyu waan asii deemnen boritti gammanna waan ta'eef namni martuu dhiira ta'ee dubartii ta'ee abbaan qabeenyaa kabiyyaa ka alaa waldaya aanolee jedhamu kana waliin akka dhaabattan asumaan ergaa kiyya dabarsa waan asin afeertaniif baay'ee galatoomaa jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Keessummaa keenya guddaa galateeffannaa waan isaan gurratti natti mana isinitti himu. Sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Sagantaan kun bareedee miidhagee akka isin bira gahuuf namoota hedduu tattaaffii godhaa ture. Galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Keessattuu hundeessota dhaabbata kanaa fi qeerroof qarreen magaalaa Adaamaa yoo xiqqaate ji'a tokkoof sagantaan kun akka bareedee as gahu karaa sooshaal miidiyaa karaa keessaatiin hojii guddaa hojjechaa turanii qeerroof qarree magaalaa Adaamaa guddaa galateeffanna. Hamilee qeerroof qarree magaalaa Adaamaatiif hamileen xixiqqaata. Kana qofaa miti sagantaa keenya guyyaadhaa bareechuudhaaf miidiyaaleen hedduun nu gidduutti argamu. Isaan keessaa tokko miidiyaa Nuur Al-Hudaati. Sagantaa keenya ganamarraa jalqabee haga sagantaan keenya xumuramutti nu waliidhaan turuudhaan miidiyaaleen garaagaraa dhufanii jiranii isaan keessaa VTVnis miidiyaa keenya akka hordoftan isiniin jenna. Itti aansuudhaan lafaa dhufaa fi reefuu dhalataan dhaabbatni televezyiinii Nuur TV illee nu gidduutti argama. Hunda isaaniitiif usiyaa tokko hamilee nu kennaafi. Inni biraa raadiyoo sagalee magaalaa Adaamaa isaanis nu waliin jira. Isaaniifis hamilee godhaafi. FM'n magaalaa Adaamaa miidiyaa magaalaan Adaamaa hedduu itti abdattee fi godina godina Shawabaa Haasii haga Harargee lixaatti isin dhaqqabnaa Adaamaa Broadcasting Service televezyiina jedhuun immoo as bahaa jirra. Oomishaa fi qabeenya keessan yoo beeksifachuu barbaadan nu dhaqqabaa jedhanii si'a tokko hamilee nu kennaafi. Dhugaaf taanaan miidiyaan Adaamaa Broadcasting Service sadarkaa amma irra jirutti hojii guddaa fi hojii boonsaa keessattuu hojii misoomaa kan magaalaa kana keessatti hojjetamee isaan biraa dhabamanii beekanii sagantaawwan adda addaatii fi sagantaawwan tola ooltummaa yoo beeksisuu barbaadan ganda 11 waajjira hoteela Kaayyoo boruu cinaatti nu argattu jedhanii si'a tokko ammallee deebaa hamilee naa kennaafi. Egaa san qofaa miti dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Nuur Al-Hudaa, Nuur TV, VTV nu gidduutti argamanii isaanillee guddaa galateeffannaa. Kanatti aansuudhaan gara caalbaasitti darbina. Caalbaasiin keenya har'aa maal irratti caalbaasii gaggeessinaa? Eenyutu nu gaggeessaa waan jedhu immoo arguuf deemtanii loogoo dhaabbata aanolee keessaa ibsa takka wanni haftee chubboon gubbarra jirtu barnootaa jedha. Keessattuu gabaabinaan yoo ibsine Doktora kabajaa artist Ali Birraa Rabbi rahmata isaa haa godhu maal jedhee barnoota ammas barnoota jedhee hawaasa keenya kakaasaa ture. Dhaabbanni kunillee barnoota ammas barnoota dhaabbata jechuuf deemu barnoota misooma tola ooltummaa wal gargaaruu wal barsiisuu wal bira dhaabbachuun kaayyoo kenna jedhanii si'a tokko irra deebi'aatii dhaabbata tola ooltummaa aanolee faamilee naa kennaafi. Kana malees hundi keessanuu dhaabbata tola ooltummaa aanoleetiif waraqaa miseensummaa isinitti kenname bikkuma teessanitti sagalee osoo hin kaasiin namoo bakka jirtanitti waraqaa
miseensummaa akka guutan isiniin jecha keessumoonni keenya iddoo garaagaraa irraa dhuftan ammas irra deebinee baga nagaan dhuftan sagantaan keenya guddaan amma jalqabuuf deema sagantaan keenya guddaan inni har'aa sagantaa caalbaasiiti caalbaasii guddaa qopheessinee har'a isin eegaa jira caalbaasii kanarratti namuu ka wallaallu ta'a. Caalbaasii kennaa koree qaba gaggeessaa waltajjiis qaba teessoon kun urgaa bari'e maaliif as taa'attaniif gaafachuun keessan oolu kunoo amma deebii argattanii koreen caalbaasii Dr. Ture Sheikh Ahmad Ibrahimii fi Ibrahim Haji Hussein gara waltajjiitti dhuftanii koree caalbaasiiti gaggeessaan caalbaasii keenya har'a ammoo gaggeessaan caalbaasii keenya har'a Daagii Masfiin gara waltajjiitti affeerraa yoo carraan jiraate deebinee wal agarraa yookiin ima dhufnaa godha. Hayyee galatooma al tokko isaaniif illee amalee nuuf kennaafi. Egaa dubbii hin baay'isnuu sheekolni keenya waan dubbatamu hunda akka ajaa'ibaatti dhukkeerraa kaasanii isa galeef agalu inni galleef immoo silayyuun galuu fi egaa maal godhu wanti namaa galu kan namaa galuuf inuma gala dubbiin jechuudha. Sheekonni keenya garuu akka namaaf galutti gurra keenya keessaa waan jiru sirriitti jirbiidhaan yaasaniiti kan nutti naqan. Jirbiidhaan yaasaniiti gurratti nu naqanii jechuudha. Saniif yoo itti fayyadamne waa lama arganna tokko mana rabbii jannata arganna dhugaadha. Lafarratti immoo seenaa argannaa jechuudha. Kan dhaloonni bara baraan akkuma gootota keenya egaan yeroo yerootti maqaa isaanii waamnutti kan waamaman maqaa argannaa jechuudha. Saniif amma kallattiitiin gara caalbaasitti dabarra. Caalbaasiin keenya kunis tumsa egaan harka qalleeyyiiwwan keenya akkasumas immoo namoota balaa uumamaa fi balaa namtolcheetiin rakkoo garaagaraatiif saaxilaman dachee magariituu kanarraa osoo aannan nama obaasanii osoo dhadhaa nama nyaachisanii osoo marqaa nama nyaachisanii osoo nyaata addunyaarra hin jirre nama nyaachisanii jechuudha. Ofii isaaniitii harka namaa eeggatan harka namaa kajeelan harka namaa immoo miti harkuma obboleessa isaanii harka saba biraa miti harkuma obboleettii isaanii harkuma saba isaaniitti kan isaan eeggatan. Kanaafuu nutis caalbaasii kana waan guddaatti jijjiirra jenneetii kan dhufne jechuudha. Koreen caalbaasichaa Dr. Ture Waaqoo akkasumas Sheikh Ahmad Ibrahim akkasumas Ibrahim Haji Hussein waltaaneeti jechuudha. Isaanis bakka kanatti argamu. Caalbaasii kana nama tokkotu as ba'ee waan nuun jedheeti namoota caalbaasii irratti hirmaatanis miira keessa galcheeti caalbaasii kanaaf anatu saaqaa anatu ifa taasisa waan as keessa jiru banee uummata kanatti agarsiisa jechuutiin kan gara waltajjiitti affeerru jechuudha. Abbaa qabeenyaa jabaa fi ayyuu keenya kan ta'an kabajamoo obbo Hussein Haji Aliyyi jechuudha. Aliyyi gara waltajjiitti affeerraa isaan dhufanii waan jedhaniiti caalbaasii kana ifa nuu taasisu jechuudha. Namni biraas yoo ka'umsa godhe hin danda'ama. Isaan gidduutti garuu dubbii isaanii waan nu barbaachisuuf jechi isaanii daawaa waan nuuf taateef isaaniin illee ni barbaadna waan jedhaniif jechuudha. Koreen egaa amma namni caalbaasii kana irratti anatu dursee caalbaasii kana saaquu qaba kan jettan harka keessan ni baastu jechuudha. Anatu dursee caalbaasii kana saaqee tokko waan as keessa jiru kana natu ifatti baasaa natu mul'isaa akkasumas namoota keenya beela'an anatu beela baasaa kan dheebotan anatu dheebuu baasaa kadaaran anatu daara baasaa kan jedhan as gara waltajjiitti